برسيتنا وبيتان جلدبنا ولا اللي هباتو كتبنا بيتنا ولا اللي دكنا يتكل بدمسة بنوتا لنا يسجل نفسا آبا جنينا كلمان جلدبنا أفان مكينا كتبنا بيتنا أفان مكينا كتبنا بابا جنين كانا كنا بابا الإيسا ورشة جبيسة وانجرين يبتولا وندار تمسيسا ونديا برتو بالتفني ترانا لسان والفهمني ولا برنا آبا جني كانا كرمان جلقبنا مكينا كتنت بزنا Akkam jirtu nagaa keessan ijoollee ani kiyyaala kun immoo Dibooraadha. Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa jennaa nuti nagaa keenya dhagalata Waaqayyo haa ta'u. Ani Dibooraadha. Ani immoo kiyyaadha. Kiyyaadha nuti yeroo garaa garaatti barnoota garaa garaa afaan Oromootiin kanneen isin barsiisnudha jechuudha. Chaanaalii keenya Kiyyaa Afaan Tuubii kan jedhu irratti yeroo garaa garaatti barnoota afaan Oromootiin wal qabatanii isin barsiisna. Har'a immoo barumsa tokko qabannee gara keessa dhufne waa'ee maaliitii kan nuti walii wajjin barannu waa'ee maaliitii Kiyyaa? Waa'ee guyyoota torbanii isin barsiisna jechuudha. Kiyyaan waa'ee guyyoota torbanii isin barsiisa. Afaan Ingilishii fi afaan Oromoodhaan isinitti hima garuu guyyoota meeqatu jira? Torba. Guyyoota meeqatu jira torban tokko keessa? Guyyoota torbatu jechuudha. Kanaaf guyyoota torban sana walii wajjin barannaa guyyaan jalqabaa, guyyaan lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jenneetu walii wajjin barannaa nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Guyyaa torbaanii isiniin barsiisa waan ta'eef afaan Ingilishii fi afaan Oromoodhaan isinitti hima waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tole ijoollee guyyaa jalqabaan Oromoodhaan maal jedhama? Wiixata. Ingilishidhaan immoo Monday. Wiixata Monday. Sinis jedhameen ijoollee baay'ee gaariidha. Guyyaa lammaffaa. Kibxata Tuesday. Sinis jedhameen ijoollee kibxata Tuesday. Guyyaa sadaffaa. Roobii Wednesday. Sinis jedhameen ijoollee roobii Wednesday. Guyyaa afuraffaa. Kamisa Thursday. Sinis jedhameen ijoollee kamisa Thursday. Guyyaa shanaffaa. Jimaata Friday. Sinis jedhame jimaata Friday. Guyyaa ja'affaa. Sanbata xiqqaa Saturday. Sinis jedhame sanbata xiqqaa Saturday. Guyyaa torbaffaa. Guyyaa isa uumaadhaan ni raafatinaa. Sanbata guddaa Sunday. Saumaa jedhame sanbata guddaa Sunday. Saumaati. Wiixata Monday. Kibxata Tuesday. Roobii Wednesday. Kamisa Thursday. Jimaata Friday. Sanbata xiqqaa Saturday.
Sanbata guddaa Sunday. Wiixata waa ii xaa aa taa a wiixata. Kibxata kaa baa phaa aa taa a kibxata. Roobii raa oo baa ii roobii. Kamisa kaa maa saa a kamisa. Jimaata jaa maa taa a jimaata. Sanbata xiqqaa saa naa baa taa xaa qaa sanbata xiqqaa. Sanbata guddaa saa naa baa taa gaa daa sanbata guddaa. Monday Monday. Monday. Tuesday Tuesday. Tuesday. Wednesday Wednesday. Wednesday. Thursday Thursday. Friday Friday. Saturday Saturday.